Hi, akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii ani boon online idha kan isin barsiisu waa'ee teekinooloojii wantoota gaggabaaboo ta'ee yeroo yeroon kan isiniifan gadhiisu ta'a. Har'as waan haaraa tokko waan ajaa'ibsiisaa tokko qabadheen isiniif dhiyaadheera. Na duukaa bu'aan isiniin jedha. Wanti sunis haala kamiinii Truecaller maqaa keenya dhoksinaa akka namni maqaa keenya baasuu hin dandeenye yeroo nuti bilbillu heedi akka ta'u gochuu dandeenya. Truecaller'dhaan maqaa ofii baasisuu dhabuu isa jedhamu isin barsiisa. Okay, na duukaa bu'aa. Truecaller akkamitti bu'aa kan jettan yoo jiraattan gaaffii keessan karaa komentii naaf ibsaan isiniin jedha. Yookaan inbox gochuu dandeessu Gmail'dhaan yookaan viidiyoo hojjettanii naaf ibsuu dandeessu. Okay, har'a qabadheen kan isiniif dhiyaadhe Truecaller isa jedhu kanadha. Truecaller'n kuni yeroo namni namaaf bilbiluu yeroo namni warra kaaniif bilbiluu hin baasaa jechuudha. Hin baasaa maqaa namaa hin baasaa jechuudha. Garuu akka hin baasne gochuu dandeenya gaafa namni nu bilbilu gaafa nuti namaa gara namaatti bilbillu akka namni maqaa keenya hin baasne gochuu dandeenya jechuudha. Okay. Jalqaba irratti Truecaller sana hin bannaa jechuudha. Hin cuqaasnaa irratti tuqnaa. Truecaller keenya sana hin tuqnaa jechuudha. Truecaller keenya sana hin tuqnaa. Interface'n isaa yookaan kanaan dura waan baniin jiruuf ani yeroo hojjettan by the way isin barbaada daataan isin barbaachisa. Daataan 2G'dhaan 3G'dhaan waanumti xiqqoon isin barbaachisti. Haala salphaadhaan kan isin hammana teessanii jijjiirrachuu dandeessan nama gaafachuu hin barbaachisne jechuudha. Gaafa namni nama bilbilu kunoo haala kanaan babbaasaa haala kanaan maqaa namaa hin baasa jechuudha. Kun akkamittiin dhowwuu yookaan block gochuu dandeenya isa jedhamudha. Jalqaba irratti haala irra keessa jiru kanaan isinittiin agarsiisa. Irra keessa kan jiru kana iddoo Gmail keessan add godhattan kana irratti hin cuqaastu jechuudha. Achirratti hin cuqaastu jechuudha. Sanaan booda kunoo as kana kan jiru D kan jettu Daani'el Leenjisaa jetti silkii bilbilaa asirra hin kaa'a. Sanaan booda Truecaller kana Daani'el Leenjisaa jedhee gaafa bilbilamu Daani'el Leenjisaa jedhee fida ture. Okay, amma akkamittiin jijjiiruu dandeenya isa jedhu kana isin barsiisa. Na duukaa bu'aa isin jedha. Complete your profile ishee jettu kana complete your profile ishee jettu kana in cuqaasnaa jechuudha yookaan irratti tuqnaa jechuudha. Sana booda first name, last name, phone number, add second number, email, birthday, gender, address, street, zip code, city, Ethiopia, country, Ethiopia, about company title, website, about me, add tag maal jedhee isiniif hin fidaa. Isa dhiistanii qaxxituma first name and last name ishee jettu kana irratti cuqaastu jechuudha. Sana booda edit gootu jechuudha. In balleessitu sana booda waan na barbaaddan in galchitu qubee barbaaddan galchitu jechuudha. Lammaffaa irrattis akkanuma maqaa abbaa keessanis akkanuma in galchitu G gochuu dandeessu. Bu'aa barbaaddan gootu. Sana booda osoo waan biraatti hin godhiin waan biraatti hin bu'iin save ishee jettu kana save ishee jettu kana irratti in cuqaasnaa jechuudha. Save ishee jettu kana irratti cuqaasnaa jechuudha. Okay, save naa ta'a jira. Amma maqaan koo haala ajaa'ibaa ta'een 100% kan isiniin jedhu naaf jijjiiramee jira. Amma yoon ilaalee maqaan koo inni silaa Daani'el Leenjisaadha ture asirra. Okay, Daani'el Leenjisaa isa jedhu kana kunoo haala kanaan jijjiirree jirra. Eejiitti jijjiirree jirra jechuudha. Silkii kanas yoo ilaaltan silkii
tokkon isinitti agarsiisa. Okay. Silkii tokkon isinitti agarsiisa. Silkii tokkon isinitti agarsiisa. Kunoo silkii kana naaf ilaala. Man of Samsung jedhee irra kaawwatee jira. Itoophiyaa akka ta'e qofaatu beekama. Maqaan isaa hin beekamu jechuudha. Kunoo haala kanaan gaafa nuti namaaf bilbillu haala kanaan fidaa jechuudha. Dogoggorsuu dandeenya jechuudha. Subscribe, share, like gochuu hin dagatina. Commentii irratti yaada qabdan hundumaa nuuf ibsaa isiniin jenna. Nagaan tura.